Viidiyoo darbe irratti waa'ee gartuu dhiigaa O fi AB dubbadheen ture. Mi'aarra immoo waa'ee gartuu dhiigaa A fi B haa ilaallu. Amala, faayidaa fi miidhaa fayyaa waliin gartuun dhiigaa kun qabanii fi gosa nyaataa gosa dhiigaa akkasiif filatamanii fi kan baay'ee hin filatamne kan jedhu ilaalla. Mee jalqaba gosa dhiigaa A irraa kaan. A yeroon jedhu A pilaasis A maayinasiis hin dabalata jechuudha. Amalli isaanii kan gaarii ta'e, amala gaarii ta'e kan isaan qabanii kutatoodha. Waa bira ga'uuf fedhii addaa qabu. Waa uumuu ni danda'u. Oduu caalaa dalagaan yookaan qabatamaadhaan agarsiisuu barbaadu. Obsa kan qabanii fi dirqama isaanii ba'uu kan jaallatanidha. Kana malee hojii tartiibaan hojjechuu qulqullinaa fi yeroo tokkotti hojii tokko duwwaa hojjechuu filatu. Haa ta'u malee amalli isaanii kan gaarii hin taane immoo yaada isaanii jijjiiruun fedhan. Amala gogaa ta'e qabu. Yaada isaanii yoo namni biraan akkas haa ta'u jedhee yaada isaanii gonkumaa jijjiiruun barbaadan jechuudha. Akkasumas waanuma xiqqoo yookaan dogoggoruma xiqqoo hin fedhanii. Sababa kanaafis waan hunduu sirrii ta'uu qaba jedhanii waan yaadaniif waanuma xiqqootu isaan aarsa jechuudha. Dogoggoruma xiqqootu isaan biratti fudhatama hin qabu. Gama fayyaatiin akka faayidaatti kanneen gosa dhiigaa A qaban tisiisni isaan hin barbaaddu isaan irra qubachuun feetu. Dhibeewwan hedduutu tisiisaan dhufa. Tisiisni tokko baakteeriyaa hanga 360 baachuu dandeessi jedhama. Hedduun isaanii immoo kan nama hubanidha. Fakkeenyaaf dhibee garaa kaasaa, taayifoidii kan kana fakkaatan karaa kana dhufuu danda'u. Miidhaan isaa immoo carraan isaan kaansarii garaachaa godhachuu parsantaa 20 kan dhibee onnee parsantaa 5 kanneen biroorra ol ka'aadha. Kanneen gosi dhiiga isaanii A ta'e carraa isaan kaansarii garaachaa yookaan istoomaak kaansarii godhachuu parsantaa 20 akkasumas dhibee onnee parsantaa 5 kan biroorra kanneen fakkeenyaaf BO kanneen ta'anirra ol ka'aadha jechuudha. Akkasumas gama nyaataatiin nyaanni gosa dhiigaa A kanaaf filatamoon kuduraa fi muduraa kanneen akka abukaadoo, kookii, appilii, ocholoonii fi ataraa fi kan kana fakkaatanidha. Gartuu A kan hin fayyadamne kan nyaanni isaaniif baay'ee hin gorfamne nyaata akka foonii, aannanii fi bu'aa aannanii kan wal qabatanidha. Gara B'tti immoo yoo dhufne gartuu dhiigaa B jechuunis B pilaasiis haa ta'u B maayinasii. Akka malaatti gaarummaan isaanii jajjabaatoo, si'atoo, fedhii waa dalaguu kan qabanii fi hojii kalaqaan kan beekamanidha. Waa kalaquudhaan. Akkasumas yeroo tokkotti waan hunda dhiisanii wanta tokko duwwaa irratti xiyyeeffatu. Waa'ee wanta ta'ee yaadanii baay'ee mataa of hin dhukkubsanii. Akkasumas nama waliin haasa'uu fi sagantaa adda addaa hirmaachuu ni jaallatu. Sagantaa adda addaa irratti yeroo affeeraman ni jaallatu jechuudha. Sooshaal gaazariing outgoing jedhamanii beekamu isaan akkasii. Kan gaarii hin taane immoo amalli isaanii of jaallatu dhiifama gochuun fedhani. Akkasumas dirqama bahuu irrattis isaan hafa waan ta'eef geggeessummaaf baay'ee hin filataman. Gama fayyaatiin akka faayidaatti baakteeriyaan waliin jiraachuun qaamaaf fayyadan kanneen gosa dhiigaa gara biroo qabanirra 50,000 ol isaan bira jira. Gosni baakteeriyaa kan qaama keenya keessa jiraachuudhaan nu fayyadan jiru. Isaan kun egaa baakteeriyaa gosa qaama keenyaaf faayidaa qaban isaan kana biratti hedduminaan argamu. Kun immoo baakteeriyaa dhibee fidan isaan irraa ittisuuf ni gargaara jechuudha. Akka miidhaatti kanneen gosa dhiigaa O qabanirra carraan dhibee onnee godhachuu parsantaa 11 isaan biratti dabala. Akkasumas dubartoonni gosti dhiiga isaanii B ta'an carraan kaansarii ovaarii qabamuu xiqqoo kanneen kaanirra ol ka'aadha. Akka gama nyaataatiin kan gaarii ta'e warra dhiiga B qabaniif gartuu dhiiga kanaaf aannanii fi wantoonni aannan wal qabatan murteessoodha. Akkasumas muduraalee, foon diimaa fi qurxummii faan filatamoodha. Kan hin gorfamne immoo gartuu dhiiga B jechuudha. Nyaata coomaa fi zayita baay'atuu fi kanneen akka misiraa, talbaa, atara, boqqolloo fi loozii fi kan kana fakkaatudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.